Guyyoonni lameen jireenya keessatti akkaan barbaachisoo ta'an guyyaa dhalattee fi guyyaa maaliif akka dhalatte barte jechuudhaan Maark Twain dubbata. Garuu wanti akkaan nama ajaa'ibsiisu irra hedduun ilma namaa guyyaa dhalatan beekan malee maaliif akka dhalatan hin beekan. Addunyaa tana irra hamma jirru ilma namaa fi beeyladoota kaan wanti adda godhaa maaliif akka dhalalan, maaliif akka uumamne, maaliif akka addunyaa kana irra jirru beekudha. Yoo kana hin beekne nyaatanii dhuguun, ilmaan horuun beeyladoota kaanirraa waan addaan godhu miti. Maaliif akka uumamne, maaliif akka dhalanne, maaliif addunyaa kana irra akka jirru beekuun waan akkaan barbaachisaadha. Wanti sun immoo kaayyoo jennee yaamuu dandeenya. Mee isin haa gaafadhuutii namni makiinaa oofu tokko iddoo itti deemu osoo hin beekne, iddoo qubachuu qabu osoo hin beekne makiinaa san kaasee ni oofaa? Isin hoo waan makiinaa san oofu isin ni fakkaataa? Lakki waan fakkaataa miti. Makiinaan iddoo tokko irraa jalqabe, makiinaan iddoo tokko irraa imala jalqabe bakka takka qubachuun isaa waan hin oolle. Kanaaf namni makiinaa oofu kamuu eessatti akka deemu osoo hin beekne, eessatti akka deemu osoo addaan hin baafanne inuma imala hin jalqabu. Osoo eessatti akka dhaabu hin beekne yoo imala jalqabe immoo makiinaan san caccabee boollatti kufa. Yookaan gaara gubbaa gad qaareetii caccabee dhaabbata malee akkanumatti umrii isaa guutuu deemaa hin oolu. Makiinaan imala jalqabe tokko dhaabbachuun isaa beekamaadha. Yeroo dhaabbatu garuu namni makiinaa san oofu iddoo itti dhaabuu beekuu qaba. Yoo inni hin beekne garuu uumamni dirqeeti bakka inni hin yaadnee fi hin barbaannetti dirqamaan isa dhaabbisa. Kanaafuu namni makiinaa oofu tokko dura bakka itti deemu beekuu qaba. Kun waan shakkii qabu miti. Atiis obboleessa kiyya, obboleettii tiyya, abbaa kiyya, haadha tiyya. Namni jireenya dhuunfaa yeroo jiraatu akkuma nama makiinaa oofuuti. Eessatti akka deemu, eessa gahuu akka barbaadu, akkasumas maaliif iddoo sanitti akka deemu beekuu qaba. Yoo kana hin beekne immoo booda jireenyi isaa akkuma konkolaataa gaararraa kufee caccabu takka immoo iddoo hin yaadne dhaabbatu san ta'a. Gabaabdumatti namni tokko hamma addunyaarra jiru kaayyoo ifa taate kaayyachuu qaba. Mee taphattoonni kubbaa miilaa wantoota godhan isiniif haa fakkeenya haa godhu. Taphattoonni kubbaa miilaa yoo iddoo kubbaa itti galchan hin qabaanne, yoo iddoo goolii itti galchan hin qabaanne dorgommii kubbaa miilaa gaggeessuu hin danda'an. Yeroo tapha jalqabanis kubbaa eessatti akka galchuu qabanii fi eessa irraa akka dhoorkuu qaban osoo adda hin baafanne tapha hin jalqaban, dorgommii hin seenan, dorgommii hin jalqaban. Ati hoo jireenya kee keessatti kaayyoo ta'e osoo addaan hin baafatin, eessatti akka deemtu osoo hin beekin, maaliif akka fiigaa jirtu, maaliif akka tattaafachaa jirtu, maaliif akka carraaqaa jirtu sirritti osoo addaan hin baafatin jireenya kee jalqabdee jireenya kee oofaa jirtaa? Galma itti goolabuu qabdu, bakka gayuu qabdu osoo sirritti hin beekin jireenya kee oofaa jirtaa? Wantuma kamuu hojjedhu wanta amma hojjechaa jirtu, wantoota godhaa jirtu hundaaf sababa isaa kan sirrii san ni beektaa? Maaliif godhaa jirta? Inni kun gaafii akka murteessaati. Mee fakkeenya biraa siif haa kennu. Kaapteeniin markaba yookaan doonii oofu tokko yoo eessatti akka deemaa jiru gaafatte, namichi doonii bishaanirra oofu sun yookaan namtichi markaba bishaanirra oofu tokko eessatti akka deemaa jiru afaan irratti siif deebisa. Ammas hubadhu, namichi kun yoo biyya afur kan kallattii garagaraa jiran deemuu barbaade afranuu dhaquu ni danda'a. Garuu waan tokko godhuu qaba. Afranuu bakka tokkotti hin dhaqa jee kan bakkuma tokkotti hin deema yoo jee inuma dhaquu hin danda'u. Kanaafuu namtichi markaba oofu kun yeroo tokkotti iddoo tokko qofa deemuu waan danda'uuf jalqaba iddoo dura deemuu qabu san murteeffata. Iddoon kun immaas isaaf kan akkaan gatii qabuu fi barbaachisaa ta'uu isaa hubata. Sababnis wanti inni hojjetu hundi, iddoo inni deemu hundinuu walqixa faayidaa hin qaban. Atis jireenya kee keessatti kaayyoo kee wantoonni ati feetu heddummaachuu danda'an, barnoota barachuu, qabeenya horachuu, fayyaa kee tiisuu waan adda addaa ta'uu danda'a. Ati heerumuu barbaaddataa, fuudhuu barbaaddataa, mana ijaarrachuu barbaaddataa, wantoonni ati feetu, wantoonni ati godhuu barbaaddu hedduu ta'uu danda'an. Wantoota kana hunda bakka takkatti yeroo tokkotti godha yoo jette hin dandeessu. Yeroo tokkotti waan tokko qofa hojjechuu dandeessaati hubadhu. Namtichi markaba oofu kunis iddoo tokko qofa yeroo tokkotti deemuu danda'a. Haala kanaan iddoowwan baay'ee dhaqee deebi'uu fi bakka gayuu yaade san dhaquu ni danda'a. Bakka tokko dhaqee eega iddoo san dhaqe booda iddoo sanirraa deebi'ee ammas iddoo biraa, ammas iddoo biraa dhaquudhaan yoo biyya afurii miti biyya 10 illee dhaquu barbaade biyya 10 dhaquu ni danda'a. Faallaa kanaatiin kaapteeniin markaba oofu kun yoo bakka itti deemu hin beekne,
osuma deemu bishaan keessa gamaa gamana osoo deemu dambalii bishaaniitiin lubbuu isaatii fi lubbuu namoota markaba sanirra jiranii galaafachuu danda'a. Namni kaayyoo hin qabnes akkana. Kaayyoo malee yoo jiraatte osuma jireenya kana gamaa fi gamana hoggu takka kaayyoo namaatiif ashkara osoo taatu, hoggu takka fedhii teetiif waraana taatee gamaa fi gamana osoo butamtuu jireenya kee bifa hin barbaachifnee fi hin fayyanneen goolabda. Yeroo kana if qofaa miti, namoota si jaalatan, namoota si abdatan, namoota sirratti hirkatan hunda kufifta jechuudha. Si qofaa miti, hubadhu ati kufte jechuun jireenya kee qofaa miti, namoonni si jaalatanilleen kufan jechuudha. Kanaaf kaayyoo tee sirriitti adda baafadhu, kallattii deemtu hunda sirriitti addaan baafadhuuti hubadhu.